godhin. Dhugaadha wanni sirratti taatee waan ajaa'ibaa ta'e dhugaadha isaa kana bar akkaataa jechuun namni biraa amma faamiliin tiyyaa fi namni heddummaa kun jedhee namatti ergaa jiran beektaa warri keessaa kun gizee tanan ajaa'iba natti ta'e immoo bakka wanni ajaa'iba natti ta'e ani fitti aaree ani sinuun aaruu dantaa kun normaani bar normaanu itti taqaamni bareedduu tiyyaa keessaan haasoo'inna. Laakiin viidiyoo kana silkii harka tiyyaan rakkoodhaa mana hidhaatiif jee harka kiyyaan nama kanneen harkuma kiyyaan nama kanneen viidiyoon kun akkana bo'uun na aarsee malee osoo naman jaaladhu saniifuu ergee gadhiisanii bar nan qoccooba. Okay, warda hancufa tokko lafatti tufanii lafarraa deebi'anii arraabuun ni taati. Hin taatu. Hin taatu. Wanni kutte tiktookii irratti wanni baate halaas akkamitti baate shakkii nama hedduu takka gartee amma micootana. Wallaahi amma Sabriinaan bilaashii takka kakatti jee iyyaatu. Seegaltee wanni taate akka garaan si fayyu. Gartee waan godhuu qabnu hunda jala keessaan goona. Waan kana ammoo asumarra cufi hin dubbatin rabbiin si qabe anillee yoo dhugumatti ka rabbitti amantu taate an hedduun si jaalladha ni beekti. Waan kana cufi asitti manuma ibsaa kanarratti wanni tun haa cufamtu. Yoo dubbatuu beekte isaan dubbaddu si hojii dubbanna. Si dhaggeeffannaan gaati fayyitu takka. Maaliif wanti viidiyoon kiyya miidiyaa irratti hundi duuba qaqqabee maallaqaa jecha nama maallaqaa miti aan nama keessaan jiraan wal siin jaaladha ati na jaalatta jiru takka barreeffama takka sagalee yoo qabaate mee namnummaan sun gadaadhii sun jeebar sagalumaa fi takka barreeffamni yoo wanni takka jiraatte dhaggeeffadhu nama iftee jiraatu nama iftee dandee deemuun dhaggeeffadha. Laakiin viidiyoo kana Snapchat'ii waraabee mana hidhaa keessatti silkii tiyya Sabriinaa malee nama itti kan hin jiru qa namni nan ergeefillee takka hin jiruun siin jeebar dhaggeeffadhu. Bu'aan na akkaataa itti erge footoo kaasanii maa gadaadhii sanii lammadammas akkaataa yoon namaa itti erge takka waatisaapbii takka teelegiraama takka Snapchat feesbuuka akkaataan itti namaa erge san maqaa namaa cufanii footoo san asiin ergite jedhanii natti haa erganii dhaggeeffadhu. Haasaa warra miidiyaa dhiisiiti isaati warda haasaa warra miidiyaa dhiisiiti kafitti amantu haasa'e ka kasibira jiru haasa'e ka nama miidiyaa dhiisi. Kanamatti jiru barra haasii Kalas keessatti amanuu qabna nuti. Hai. Nuhimte nute dhaggeeffadhu warda dhaggeeffadhu nama gurguddaa si bira jira Hamzaanis as jira dhaggeeffadhu. Laal wanni ta'e hin deebitu si galtee wanni nuti jechuu jirru amma namni nama janaajanu viidiyoon ta'e amma fakkeenyaaf yoo dhugaa dubbanne taate viidiyoon ta'e viidiyoo nama saalfachiiftuu miti amma yoo dhugaa akka kafeene amma si galtee viidiyoon hangimma beesanii viidiyoo nama saalfachiiftuu miti dhalaan qullaa yaa oolti si galtee amma viidiyoo yoo nama janaajante viidiyoon biraa akkaataatti nama janaajananti yoo kan dhufu jiraatte san walumaan laal warra amma gartee viidiyoo nama janaajante jettu kanaaf jechuudha ammoo dhugaan si bira jirtu hawaasa keetti himte ajandaa garii namaatu ofirra fe'a dhaggeeffadhu ajandaan kee mana ibsaa kana bira kutuun qabu waan ati shakkite waan jiraatiif Sabriinaa hedduu keessaan gabbu'anii haasawanii obboleettiin ta'e dhugaa jirtuun akkuma asirra si kakkatta kanatti akka ati itti feetutti si qulqullaa'udha saniin alatti qabaa ganna dhiisaan ati intala dhalaati miidiyaa kanarraa hunduftu nu asirra jiru si galtee wanni takka namni waa si godhuus hin jiru waan haara hin dhufne abbaan janaajanii wardaan nama janaajante dhiira biraa janaajante ji'ee hamilee qabu namni nama janaajante viidiyoo biraatti dhufu ni beeyna akka dhalaan tattaatu akkas gaafaati dhufte sanis guyyaa eeggannaan amma immoo yeroo amma jiru kanarratti asirratti dhaabii deebisaa kan ni ta'ee fi akka dhiiran janaajante if ibsite hawaasa keetiif ifa goote ammoo wilii hanga nu dhaggeeffattu hafe hanga ajaa'ibaa dhaggeeffattu hanga sabboonaa dhaggeeffattu hanga Hamzaa Hajii ibsaa dhaggeeffattu hafe waan nuti simurre fudhattee adda battee teesse jechuun miidiyaarra hanga namaa siin jaa. Aboolaadhaani akkin jeeti nagaaniin kubbaati. Qofamaa dhaggeeffatti miti nama hunda dhaggeeffata. Dhimma waan siin silaa dhaggeeffadhaa waa tokko sin hima. Akkuma noormaa biyyeen jetteetti. Sagaleen hin jirtu naanaayi. Naanaayi sagaleen hin jirtu. Hamzaa fudhadhaa. Dhimmichi dhimma waan namni taa'ee irraa abraarraa kan nuu miti. Warda mana kana booda bakka takkatti akkaati wanni kan itun barbaadu mana kana booda
waan kanarra ol baatee yoo obboleettii teenya taate asi goolamtu. Yommuu obboleettii jara kaanii jaratti jara waan itti fisaabuu barbaadde gabbaatee ibsa kan itti arrabu. Kanaa jaasorii bira tokko jiru waan irraa nama ibsa gootee abraarraa namaa kan ta'e cinqii ati asuma goolabeetiin kutee hankuno. Taayitiin nagaan kubbaatti jalaa jira. Akkasuma salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Dhumatti dubbii corootti dhumatte wardaa yoo waan namni sin joo dhageesse. Akkasitti sin aarsin. Lammada immoo wanni beekuu qabdan sabriin illeen likkitti kakatuu dandeessi lakki gallakkisuu dhabuu dandeessi. Ilmi namaa shamarran dhalaan saahiba qabdi namuu saahiba jala deema. Imaanaan takka ta'e isheetti dabarfamee kan namee ishirraan odoo ishiin quban qabaatin ishuma jalaa'u bakka qamaanitti haga dhalaadhaa dhalaa walitti yaaddu namni beeku hin jiru. Siigalee fincaanii ishii gabbaate biraa namni biraa fuudhee waan taane dalaguu danda'a. Kana beekaa ammas. Mobaayilli waardaa torbaan tokko Sabriinaa bira ture. Kana keessatti namni itti hidhatee waardaadhaan odoo Sabriinaan quban qabaatin Sabriinaa bantee akkata nama jalaa kafaa kaaftu koodii laalee odoo Sabriinummaan tun quba qabaatin keessaa fuudhee waan fedhe achi kaatuu danda'u. Akkas ta'uu ooladha malee ammas ta'ee miti kana akkas ta'uu danda'a kanas beekaa. Kanaafuu waardaa viidiyoon jeetilleen akkasitti irraa ajandaa godhatanii miti rabbiis uume sodaadhuuti. Waan kana odoon oluun baafnu ibsaa'uun kan inni dhiisii yaa waardaa sin jiru diddee lakki uummanni akkana jaa uummanni kuni osoo ta'e akkana ta'eni borussa nama biraa jaa malee nama dhiisu. Nama keenya Oromoo waa'ee kana hedduu fadhan. Kanaafuu an nama si beeku atillee ni beeytaa siigalee ijoolleen taane miira keessa hin galin. Sa'a ammaa tanatti wanni viidiyoon turis maaliif barbaadamte? Tanaa miti silaa odoo akka biraatillee qabaatanii qaatta gagaffidan. Siigalee waan rabshaati nama walitti kaatee sirratti deemaa jiru laaltee agarta waan ta'eef. Tarii bitamteet maallaqa guddaan hayyuu kun as beetaati. Siigalee kanaafuu kana akka hubadhu yoo akka abbadde garuu darooma sitti qoflan malee waan takka wanni irraa sartu hin jirtu qabbaneessuuf yaada. Isaa keenya jechuun namaaf yaada. Amma lalanii warri akka Muniiraa warri akka Faatee Boroodaa keessaan nadhaadatu jiran. Qaamni kiyya Oromoo bira kutee Hindii fakkaata. Hindii yoo akkas dandeessan qaama akkasii yoo qabaattan footoo kaatii gidaararra maxxanfadhaa yoo qaama akkasii qabaattan. Lammaffarratti immoo kuni waan teejee dhalaan dhiyaattee jechuudha. Viidiyoo kana ergatan malee aan dhiira janajjanee dhiiraan takkaa wal feenee dhiiraan wal barannee waan akkasii naasiifin erga akkana waliin jenne hin qabu. Hattaa viidiyoo dhiisitiin sin jeebar takkaa aan dhiiraa keessaan sin jaaladha jeeniin beekuun sin jeebar barreeffama jaalalaa qofa yoo qabaate namni sun asaaboo viidiyoo dhiisiti. Kanammoo ani dhibbaan dhibbatti taniin akka rabbiin beeku fittis beeku isnaabichaatiin waraabamee viidiyoon kuni mana hidhaa keessaa Sabriinatti silkiitii yakanne. Eefas immoo silkiiti ya gizee qamaanullee hundinuu warra waliin qamoo mana jamaata akka taanee warra waliin qamoo namni koodii fi banee nama biratti hin dhiisu mistara hedduu namni qaba siigalee sani achitti wanti rabbiin beeku wanni Sabriinas qabadhuuf hin jirtu siigalee silaa rakkoo biraa nama viidiyoo nama ergeef takka abaluuf hin ergejee qabaadhe Sabriinaa ijaamuun maqaa sani bakka wanni Sabriinas silkiiti yakanne siigalee kana malee tabiraa hin jirtu. Wardaayyee. Bas dhiisi gaafannaa battee dhiisi kala amma gahe dubbiin guddattee barreeffamni yaanii kun weekis kunneen gootee gaggeeffannaa yoo qaama keessaa qabaatte